barbaadun jira. Akkamuun inni gaama bahee deebi'u hin dhagahaman haa ta'u viidiyoo irra deddeebi'ee baay'een hojjedhee garuu nama na bira dhaabbatuun agarree finis mee waan qabdaniin na bira dhaabbadhaan namni qabdan isinuu barreeffame yeroo tikkeetti qofa waan baay'ee seerraan barbaadu. namni bilbila mubaarak namni qabdan lakkoofsa bilbilaasa. Akkasuma immoo warra fooloo qabu biraan naagaa filiisa garaa keechan Oromoo koo. Keessumattuu firaa'ol ijoollee wannoo warra foddaa baay'ee gargaaraa oola garuu itti jenne waama tokko argachuu hin dandeenye. No, fayyaan keessanitti yoo mee hundi keessan sheer godhaati namni baay'ee na ilaalu viidiyoo ishii asiin isa dubbattu amma ergeera ani jiru kun iyyuu nama baay'eedha beektu. Ergeera jette ati eestii rasiitii ergiteetta lubbaan siif ergeera. Lubbu wanti jedhu tokko waa tokkoon si gaafadhaan isin namuma biratti akkaawuntii ammati ergatte kan obboleessa koodha jette amanamaadha. Obboleessuma kiyya wajjumaan dhalanne tiruu kiyya. Lakkee laasirratti obboleetti dhiifama naa godhee obboleessa ta'eef miti. Maaliif dingata namni yoo akkaawuntii si maxxameera namni si yaadate si galchuu danda'a achirraati waan haaraa maaltu jira. Gaafadhee namni naa galchee hin jiru lubbiyyee namni naa galchee hin jiru kanneen gadda sitti erge san malee mucaan 1,000 birrii Itoophiyaa si galchinaan jedhee isa malee namni biraa na agarre lubbiyyee. Kunoo kan biraa garuu an siif ergeedhaanii jechaa jirti bar. Lakkoofsa mubaarak. Meeri siiti naa ergi jedhiin gaa eenyudha inni hin beeku ani. Gullallee kan jedhamu dhiira moo durbata isti? Na dubbisi jedhiin nama saniin ani garuu hin beeku kaa. No gullallee kun siif ergeera jechaa jirti. Mee lakkoofsa mubaarak musammaa kan namoonni qabdan adaraa rabbii isti nuu kenname. Lakkoofsa jechaa jirti. Lakkoofsa mubaarak koo siif hin erga jedhaarti gullalleen siif hin erga jedhaarti bar. Aha akka kanadha ish. Nuuf erge obboleetti komeesti. Waaqayyo sinaa eebbisu. Naaf ergaa isti naa barreessa. Mucaan ishiin eessa jirti ishila ishiin? Dubaay jiraan Dubaay. Okay. Keessaan naa barreessite moo akka eessaan naa barreessite? Keessaan ishiidhaa barreessuun ooltu na fakkaata keessaan. Qomeesti asumarrattu barreessuu dandeessi baay'isa waan arginu waan ta'e. Yoo naa barreessite nan laalaa boodas baay'eetoo. Maalo nu bira dhaabadhaa daraa rabbii nuti waan nu bira nu bornu dirmatu nu bira ga'u hin beennu maaliif hundi keenya iyyuu biyya hambaa keessa jirra waan ta'eef. Nagaa koodha warri nagaa fattamna ani nagaa kiyya nagaa sin nagaa keessanii sin jechuu barbaada. Illee nagaa naaf ta'a. Eshi Samira. Keessa ergitee ilaatan hin beekan bilbila isaa. Arsiin bilbilee kan immoo nu jalaa kaasuu dandeenye sirmaayyuu. Nagamu? Hin dhaga'ama jedhame. Akkam nagaa wajjiree fayyaa keetiin? Nagaadha galata rabbi. Nagaa jiraatti. Kaleessa si dubbisee ture keessaa si dubbisa naan jette waan hin dubbifne reen? An nama baay'eetu naa barreessam dubbu maal jette naa wannoo jette jedhimeesti natti makka yaadadhutti. Kaleessa jechuun mucayyoo ji'a 9 mul'uu asuma jirti Dubaay makana birrii dhoorgatanii nyaata dhuddoolleen kennanii fi horri manaan baan jettee akkasi cannaqamu jirti lakkoofsa siitii fi lakkoofsa biiroo illee si ergasiin jedhee ture. Asirratti lakkoofsa kennatti himtee turteeti? Sitti bee duwwaa 3 dhumte. Eessatti qabadhee laata yaa rabbi. Hadda hojii dhaaba jennaan hojiin dhaabini hojjedhu jedhee lubbuu isiitiif gaagamaadha boodamaa hojii dhaabda jedhanii ni hojjedhuus jedhee ni hojjetaarti beektee mucayyoo hojii. Hojiirra jirti amma isheen? Ammaaf hojiirra jirtee jechuun maallaqa ji'a 9. Mee asirra deebiiti lakkoofsa keenyatti mi qofa kan irraan fadheera namoota baay'ee qaban. 21 21 27
digdamii torba duwwaa torba 07 ishi duwwaa sadi 03 ishi Samiira. Bakka ammas akkasumaan baay'inaan seebii godhadha. Shina irraan fadha maaliif namoota baay'eetu silaa naannoo jedhanii fi bakka ishee rakkoon qabu biyyi foolollee si deebiseera bakka keessaan dubbisi qabannaati mucayyoo biiroollee lakkoofsa sii kenna biiroo sii irraa dhuftellee lakkoofsa keessa qabadheen jira waan ta'eef asumaan si dubbisan rakkoon qabu. ishee bakka lubbuu fayyate. Ishi namoonni lakkoofsa mubaarak musammaa namoonni beektan nu barreessaa daraa rabbi daraa waaqayyo. Obboleettii keenya kana eeggaddan gargaara jettanii akkaawuntii isinii maxxansee fi garuu namni gara ishee gargaare hin jiru. Nama tokkitti duwwaatu ishee gargaare. Nama 47 tazzala jira garuu maal ta'a yoo warroonni beektan naa barreessaasti. Mucayyoon amma eenyudha gullalleeni? Yen tap godha sheeri godhaaf hime ijoollee bira baay'ee bira geessisaa fi gargaaraa ni amma dandeessaa. Geessaati lakkoofsa isaa duwwaan barbaadan. Filiis na gargaaraa isiniin jechaa jirti ishiinis. Filiis iddoo uummata dandeessan. Baay'ee dhukkubaa jira mana ijaazaa keessa kan ishiin jirtu. Shaarjaa jirti? Shaarjaa jirta jedhin? Chaarjaan jira. No. Ati as jirtaa hin ibse? Muwaas. Chaarjaan jira chaarjaan. Simbar lakkoofsa kiyya simbarreessaa ishee godha qoostaan okkee. Danda'amee ijoolleetti illee si gargaara. No maakii Oromootti sheer godhaa warri fooloo guddaa qabdanii sirri jette obboleetti qotu. Isti mee sheeritti nu godhaa mee isheetti warroonni ishee yoo hojjee jettan. Silaa nama jalaa hin qaban isaanii. Isaan ikkoo warra wannoo geemii isaaniif darbatu warra wannoo isaaniif darbatu malee namni garagalee nama laalu hin jiru. Warra beekamtii qabu qofa gargaaru isaan bira jiru. Warra beekamtii qabu malee warra miskiina akka keenyaa kana garagalanii iyyuu laalan isaan. Hamma udaan isaaniitti tullakkaani dhugaa. Dhugaa keedha. Hin beekna bara. Oromoo konna gargaara fayyaa isiniifaa kennu isiniin jechaa jirti piliis. Taap sheer kooppi linkii godhaa. Isti namoota bira akka ga'u isti qoy gullallee sana dubbisuun qabama isheen si ergeera jetti.